dabalatee kan isaatis kan maatii dhiyoos hunduu block godhameera akka itti fayyadamne ta'eera. Ammatti wanti jiru kan maatii dhiyoo jechaan akkami? Obboleessa obboleettii. So kan keessi kan maatii kan kee dabalatee cufameera jechaadha baankiin. So maalin jiraattu ree ijoolleen hin jirti maalin jiraattu maatiin biraas akka si bira jiruudha kan quba qabnu maalin jiraattu gaama? Yaa namumatu nu qarqaareeti malee arsuma namaatiin malee waan achirraa qabnu fayyadamuu hin dandeenyu. Egaa inni hidhamees. Mana keessa sin baasanii turanii amma maal keessa jirtu? Yaa isas namumti asii fachi fiigee jarjarsuudhaan mana wayii nu kireeffataniiru. Yeroodhaaf achi qubanneerra. Ayyee haalli botaayyoo maal fakkaata mana murtiitti dhiyaachuu akkasumas immoo himanni itti banamu deebi'ee immoo miidhaan irra ga'ee kan jedhamu wayiitti dubbatama maal nutti himta waa'ee isaa? Kaleessa naannoo sa'aatii 6 irratti seenee ilaale inni miidhamnis jiraatu garuu waan ofii humaan jedhu yaaddoo keenya hima malee haasanis baay'ee diyyamamu karaa sirraan homaa odeeffachuus hin dandeessu garuu inni immoo waan baay'ee waan waduma jiraateyyuu ba'ee akkas hin jedhu. Miidhanii wanta ta'e argite wanti qabatamaan wanti mul'ataan jira miidhaa akkamiitirra ga'e? Yaa wanni ilaallu fuula walakkaadha baru qaama guutuyyuu arguudhaaf baay'ee onnoo miti. Sanirraanuu hiixatteeti anuma achi dhaabbateetti dhufna nuyi baay'ee haasa'uunis hin danda'amu waan itti jiru gaafachuufis jechuudha ergaadhuma yeroodhaaf uffata maaloodhaaf ayyaan kee maal akkas malee abukaatonni dhaqanii isanis ammatti isinin keessummeessinu jedhanii akka deebi'aniidha hanquba qabnu warri dhaqee dubbise mana murtiitti immoo akka dhiyaanneen beeku. Mana murtiitti hin dhiyaanne jechuudha himanni ittiin banamne jechuudha. Carraa kanatti fayyadamuudhaan ergaan dabarfachuu barbaaddu jira taree waan ati yaaddu? Anamma wanni keessa namni tokko yaaddoo qabu irraan ka'ee odeeffannoo tokko waan argannu jira. Namootuma lafa nagaatti isa wajjin hariiroo qaban hunda jala deemanii akka hordofaa jiran maali kan nu dhaqqabaa jiru. Egaa namni amma isaa kana beekamee fi gumaacha gumaate namaan waliin beeku jechuun hin danda'amu ammoo